raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Waxabajjii 15 bara 2015 hanaa dhufu jedhe dhaggeeffattoota keenya shamaa harka fuuni arras gaabeellama keenya eegnee qophiilee keenya qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummeessaan keessanarraas anateekee dhugaasaa yoon ta'u sagantaa keenyarraafis qophiilee nuti qabannee isiniif dhiyaanne waltajjiilaaf ilaamee qaanqee barbadaa fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa yoo ta'an walleelee qophiilee keenyaan hidhata qabanis isiniif dhiyeessina. Duuba gaa isin dhaggeeffattoonni keenyas turtiin keessan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin haa ta'u isiniin jechaatuman amma kallattiin gara qophiilee keenyaatti halu cafnu. Durummaa sagantaa keenyaatti kan asaanu qophii waltajjii hilaaf hilaameeti. Waltajjii hilaaf hilaamee keenya irraa keessatti sabni Oromoo ni koloneeffatame moo ni gabroonfatame? Yoo ni gabroonfatame ta'e gabrummaa jalaa ba'uuf qabsoo bifa akkamii taasisuu qaba? Yoo ni koloneeffatame ta'e qabsoo bifa akkamii taasisuun kolonii jalaa ba'uu qaba? Mata duree jedhu irratti hodaa sabaa waliin maree gabaabaa geggeessineerra. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas qophii keenya kana waliin turtii gaarii akka qabaatanan isin haareera. Egaa xiqqii mata duree sabni Oromoo ni gabroonfatame moo ni koloneeffatame? Yoo ni gabroonfatame ta'e gabrummaa jalaa bu'uuf qabsoo bifa kamii taasisuu qaba? Yoo ni koloneeffatame ta'e qabsoo bifa kamii taasisuun kolonii kana jalaa bu'uu danda'a jedhuuf deebii kennuun dura sabni Oromoo ni koloneeffatame moo ni gabroonfatame kan jedhu kamusaa godhan. Akkuma beekamu sabni Oromoo naannoo gaanfa Afrikaa biyya isaa har'aa Oromiyaa jedhamtu kana irra sirna mataa isaa danda'e sirna gadaan bulaaf wal bulchaa kan ture, aadaa mataa isaatii kan qabuu fi afaan mataa isaatiin kan waliif galu walumaa galatti ijaarsa hawaasummaa mataa isaatii qabaachuun waggoota dheeraaf jiraachaa kan turedha. Haa ta'u malee sabni kun jaarraa 14ffaa keessa biyyi isaa gurmuu humnoota Habashaan koloneeffatamee akka turee fi jaarraa 16ffaa keessas humnoota kana ofirraa rukutuun biyya isaa koloneeffatamte deeffachuu danda'eera. Itti dabalataanis yaalii yeroo adda addaatti gurmuuleen Habashaa biyya isaa qabachuuf taasisaa turan ofirraa qolachuun dhuma jaarraa 19ffaa keessas meeshaa waraanaa mootichi Minilik biyyoota Awurooppaa garaagaraa irraa argateen sabni Oromoo yeroo lammaffaaf humnoota kana jalatti kufuu danda'eera. Kun seenaa ifa jirudha. Mee yeroo kanatti sabni Oromoo ni gabroonfatame moo ni koloneeffatame jenna? Yaada akkamii qabdati xiqqee asirratti? Garuma odaa galatoomii gaaffii kanaaf deebisin dura garuu osoo fakkeenya koloneeffatamuu ardii Afrikaa fudhanne innis koloneeffattooti warra Awurooppaadhaa kan isaan Afrikaa koloneeffatuuf jalqaba muummeeffatanii jalqaba jaarraa 17ffaatti ture. Kan isaan immoo waan kaayyeffatan kana galmaan gaanii
bara 1905tti kan isaan biyyoota Afrikaa kan addaan qoqqooddatan. Walumaa galatti kan isaan dhuunfatanii jechuudha. Egaa warri kun jalqaba kan isaan gara Afrikaa dhufuu yookaan immoo biyyoota Afrikaa kana koloneeffatuudhaaf kan isaan kaayeffatanii uummata Afrikaa barbaadanii miti. Qabeenya akkasumas albuudaa lafa Afrikaa irra jiru barbaadaniiti san saammatuuf jechuu kaayyoon isaanii ni jalqabaa. Sanaafis immoo jalqabaa uummata kana humnaan cabsan isa booda of jalatti kuffisanii biyya isaa koloneeffatan. Erga biyya isaa koloneeffatanii booda immoo uummata kana mirganni uumamaan qabu sarbanii ofiif osoo hin taane isaaniif akka inni hojjetu akka ofii jedhetti osoo hin taane akka isaan jedhanitti akka inni jiraatu godhan. Kan uummata Oromoos kanarraa waan adda godhu hin jiru jechuudha. Arras taanaan uummata Oromoo yookaan Oromiyaa biyyoota Afrikaa kan irraa wanta adda godhu biyyoonni Afrikaa kan kolonii jalaa ba'aniiru. Uummanni Afrikaas gabrummaa jalaa beera. Garuu uummata Oromoo kan sanarraa adda godhu Oromiyaan har'a kolonii jala jirti. Oromoonis mirga uumamaan qabu sarbamee gabrummaa jala jira. Kana qofaatu adda godha jechuudha. Waan Oromiyaas ta'e Oromoo wanti biyyoota Afrikaa kan irraa adda godhu hin jiru jechuudha. Ni koloneeffatamanii jechuun. Ni koloneeffatamte. Oromiyaan uummanni Oromoo immoo mirga uumamaan qabu sarbamee isaaniif hojjetuudhaan isaaniif garbate jechuudha. Kanaaf akka kootti Oromiyaan ni koloneeffatamte ilaalcha jedhu qaban. Dhugaadha xiqqee anis yaada kan keenya adda ta'e hin qabu. Akkuma tu jette fakkeenya yoo fudhanne warri Awurooppaa erga lafa Afrikaanotaa koloniin qabatanii booda lammiilee biyyoota Afrikaas mirga isaan uumamaan qaban sarbuudhaan ofiif osoo hin taane koloneeffattootaaf akka isaan hojjetan gochuu sanarrayyuu darbee dabarsanii yeroo isaan akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti garbummaa lammaffaaf gurguraa turantu ture. Bakka kanatti wanta lama hubanna. Tokkoffaan lammiileen Afrikaa biyyoota Awurooppaaf Ameerikaatti gurguramaa turan mirga isaanii sarbamaa ture kabachiisuuf qabsoo gochaa turuu isaaniiti. Qabsoon isaan gochaa turanis qabsoo walqixxummaa mirga isaaniiti jechuudha. Qabsoo bilisummaa isaanii. Lammaffaan ammoo lammiileen biyyoota Afrikaa biyya isaanii irratti humnoota koloniif hojjechuun jiraachaa turan qabsoo isaan godhaa turan qabsoo walabummaa biyya isaanii ture jechuudha. Kunis ammoo bilisummaan isaanii biyya isaanii walabummaa keessatti qofa dhugoomuu waan danda'uuf. Erga akkas ta'e Habashootnis akkuma warra Awurooppaanotaa lafaaf qabeenya Oromoo barbaachaa dhufan malee Oromoo barbaachaa hin dhufne jechuudha. Itti dabalee ammoo akkuma koloneeffattoonni warra Awurooppaa biyya Afrikaa koloneeffatan irratti raawwataa turan Habashootnis erga Oromoo cabsanii lafa Oromoo koloniin qabatanii booda uummata Oromoos mirga inni uumamaan qabu sarbuun ofiif osoo hin taane isaaniif akka inni hojjetu akka ofii jedhetti osoo hin taane akka isaan jedhanitti akka bulu taasifame jechuudha. Kana jechuun koloneeffattoonni kun lammiilee Oromoo bilisummaa sammuuf qaamaa mulqan akkasumas immoo biyya isaa ni koloneeffatan jechuudha. Yaada baay'ee bareedaa kaaftee Odaa. Gaaffii uummanni Oromoo ni koloneeffatame moo ni gabroonfatame jedhu kanaaf deebii ta'uu kan danda'u tokko qabsoo uummanni Oromoo erga jaarraa tokko asii godhaa jiru gaaffii kanaaf deebii ta'uu danda'a. Innis Habashoonni kan isaan eebuu lafa Oromoo qabatuu fi qaban ba'uuf Oromoon haadhuu jalqaba jaarraa 14ffaa irraa jalqabeeti. Yeroo sanaa jalqabee egaa uummanni Oromoo kan inni godhaa ture walabummaa lafasaaf walabummaa biyyasaaf qabsoo godheen warra kana ofirraa yookaan lafa isaa irraa buqqisee jechuudha. Walabummaa lafa isaa mirkaneesse. Isa boodas immoo isa dhuma mootii warra Abisiiniyaa Minilikiin cabee jalqabee hanga har'aattis immoo qabsoo Oromoon godhaa jiru qabsoo walabummaati. Kanaaf immoo fakkeenya guddaa kan nu ta'u uummanni Afrikaa kolonii warra Awurooppaa jala turan kan isaan bilisummaa isaanii argatan walabummaa biyya isaanii erga dhugoomsanii booda. Kana jechuun bilisummaan sabaa walabummaa biyyaa keessatti dhugoomuu danda'a isa jedhuun jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoon godhaa tureyyuu Oromoon ni koloneeffatame moo ni gabroonfatame isa jedhu deebisuuf gosti qabsoo Oromoon godhaa tureyyuu gosa qabsoo koloneeffattootaa falmuuf godhamu qabsoo walabummaati jechuudha. Kanaaf Oromoon ni koloneeffatameen jedhamas. Haa ta'u egaa xiqqi amma immoo wallee tokko gabaabinaan dhaggeeffattoota keenya afeerree gara marii keenyaatti haa deebinu. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin haa ta'u isin jenna. Nan hima waa'ee kee
callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laaltaa ormaa firan jettu kan beela'eef laata dabbara laaftaa hunda toleetti koo hunda hammatu koo abaatee wakkattu akkataa keengattu Datole etiko dahamatu ko abate wakatu kata kengatu kanino rekabu isini ambonko oton Abu Dhabu mafta echaranko kutada mamanti malifali kokodu ilman ada toko malifali nodu malo yalmanko kutusu malo yalmanko gangafa malo ormayu gudise dabarse fi bonse ma dabare daba jette Oromiyaa jette karme bose imboi Oromiyaa tiya imboi sore ko sore et imboi botono tijiru imboi naftu bode et Oromiyaa tiya sore ko sore et botono tijiru naftu bode et Hayyeega amma gara marii keenyaatti haadee beektiiki. Akkuma jalqaba irratti yoo dubbanne sabni Oromoo ni koloneeffatame jechuutti jira. Erga akkas ta'e kolonii kana jalaa ba'uuf qabsoo bifa akkamii taasisuu qaba kan jedhu irratti haa xiyyeeffannu. Ankaraa koo gabaabamatti sabni Oromoo kolonii jalaa ba'uuf qabsoo walabummaa biyya isaaf taasisu irratti yoo cicheedha yaada jedhuun qaba. Sabni isaas mootuleen Habashaa hanga har'aatti Oromiyaa koloneeffachaa jiran dhiibbaa isaan Oromoof Oromiyaa irraan ga'aa jiran fuula garaagaraa waan qabu haa fakkaatu malee hundi isaanii iyyuu humna qawween gargaaramuun Oromoo ajjeesaa jiru, hidhaa jiru, qabeenya isaa saamaa jiru, biyya isaa yookaan lafa isaa gurgurachaa jiru. Kanaaf ammoo akkuma jalqaba irratti iyyuu fakkeenya fudhanne biyyootni Afrikaa tokko tokko qabsoo biyya isaanii sirna kolonii jalaa walabomsuuf taasisaniin biyya isaanii walabomsanii yookaan walabummaa biyya isaanii kabachiisanii bilisummaa isaanis dhugoomsaniiru. Sabni Oromoos qabsoon wal fakkaataa taasisuun walabummaa biyya isaaf bilisummaa ofii isaa dhugoomsuu wanta hin dandeenyeef hin jiru jechuudha. Kun osoo kanaan jiru yeroo har'aatti qabsaa'onni Oromoo tokko tokko yaada dhuunfaan qaban irratti hundaa'anii isaa ta'u kan gareen qaban irratti hundaa'uun impaayeruma kaleessa koloneeffattootaan ijaaramte keessatti mirga walqixxummaa Oromoof falmuun yookaan qabsaa'uun gaaffii uummata Oromoof deebii waarawaa ta'uu ni danda'a jedhan yeroo isaan tarkaanfatanii fi qabsoo gosa roga kanaan godhamu irratti yeroo isaan xiyyeeffatan argina. Ati akkamitti ilaalta? Yaada akkamiis qabda asirratti xiiqe? Yaa dhugaa keetti odaa namoonni dhuunfaas ta'e jaarmiyaaleen siyaasaa tokko tokko gaaffiin ilmaan Oromoo jaarraa tokko oliif gaafataa ture bilisummaa Oromoo keessatti deebi'uu danda'a imaammata jedhu qabatanii yeroo isaan deeman dhageenya yeroo isaan tattaafatanis argina. Kana qofaas immoo sun ta'in karaa nagaanis immoo impaayera dullachaa Itoophiyaa lafee fi dhiiga ilmaan Oromoo irratti ijaaramte kana keessatti karaa nagaa qabsoofnee mirga uummata Oromoo kabachiisuun bilisummaan uummata Oromoo yoo argame gaaffiin ilmaan Oromoo hin deebi'a jechuudhaan abjuun dhugoomne yeroo isaan itti abjootaa turanii fi tattaaffii adda addaas yeroo isaan godhaniitti milkaa'uu dadhabanii argaa jirra jechuudha. Garuu buurri qabsoo Oromoo bilisummaa Oromoo qofaa irratti kan muummaffate hin turre jalqabumti isaa. Uummanni Oromoo qabsoonni godhaa ture biyya isaa afaan qawween dhabe mirga isaa
eenyummaasaa humnaan dhabe falmatee walabummaa biyya isaa mirkaneessee walabummaa biyya isaa keessatti immoo bilisummaasaa dhugoonfatee jiraatu irratti ture qabsoon uummata Oromoo kan muummeffatu jechuudha. Uummanni Oromoo bilisummaasaa fi walabummaa biyya isaa jechuu qabsoonni godhaa ture. Sababiin isaas warri Abisiiniyaadhaa yookaan Abashoonni kun utuu gara Oromiyaatti gadduulanii dhufanii uummata Oromoos cabsanii Oromiyaa inkoloneeffatin dura Oromiyaa walaba ture. Lafa walaba lafa Oromoo ture jechuudha. Uummanni Oromoos immoo uummata bilisa ture jechuudha. Sanaaf kana lamaan ol bira qabsiisee deemaa jechuudha. Kana lamaan of keessatti ammata qabsoon Oromoo. Kana jechuun akkuma qabsoo uummanni Afrikaa kan walabummaa biyya isaanii mirkaneessuun bilisummaa saba isaanii keessatti dhugoonfatan uummanni Oromoos qabsoo akkasii jechuu kan inni godhaa ture. Uummatni Oromoo immoo duris taanaan maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo jedhuun haa qabsaa'u iyyuu malee qabsaa'ota durii yookaan immoo Oromootas yoo gaafatte qabsoo attamiif qabsaa'aa turte yoo jettee waraanas haa ta'u hooggana nama qabsoo Oromoo keessa ture yoo gaafatte biyya Oromoo walaboomsuun Oromiyaa walaboomte keessatti immoo mirga uummata Oromoo kabachiisuuf uummanni Oromoo bilisummaan biyya isaa keessa akka jiraatu godhuuf akka qabsaa'aa turedha kan inni sitti dhugaan jirus kanuma. Garuu kanu jabaanni irratti hojjechuu dandeenyuuf kan godhamuu qabu dhalataa ol guddataa jiru kana dhugaa kana isaaniif addeessuu qabsoo kana guddisuu karaa qabsiisuun dirqama Oromoota dhugaan kun galee fi hundaa jechuudha. Yoo kana goone kaayyoon uummanni Oromoo ganama qabsootti ba'eef qabsoon Oromoo walabummaa fi bilisummaa isaaf godhaa jiru galmanii gahaa jechuudha akkasitti namanan. Hayeega yaaduma wal fakkaataa kan qabnu hagammaatti akkuma tu jette sabni Oromoo ni garboomfatame qoba jechuun hiika guutuu hin kennu. Sabni Oromoo qabeenya isaas hin dhabe biyya isaas hin dhabe biyya isaa irratti abbaa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf ammoo sabni biyya isaas dhabe mirga isaas dhabe mirga isaaf qabsaa'uun furmaata ta'uu hin danda'u. Qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu yoo danda'e biyya isaa irratti abbaa ta'uu yoo danda'e bilisummaadhaan biyya isaa keessa immoo akkamitti akka jiraachuu danda'u irratti dubbatee qabsoo bifa kanaan geggeeffamuun biyya isaa walaboomsee biyya isaa walaboomte keessatti immoo bilisoomee jiraachuu danda'a yaada jedhudha kan itti qabdu. Guddaa galatoome dhugaadhumatti. Egaa mata duree sabni Oromoo ni gabroonfatame moo ni koloneeffatame? Yoo ni gabroonfatame ta'e garbummaa jalaa bifa kamiin ba'uu danda'a? Yoo ni koloneeffatame ta'e yoo qabsoo bifa kamii taasisuun kolonii jalaa ba'uu danda'a jedhu irratti Oromoon ni gabroonfatame jechuurra ni koloneeffatame jechuutu hiika guutuu kennuu akka danda'u akkasumas kolonii kana jalaa ba'uuf ammoo qabsoo bilisummaa Oromoof godhamu qofa irratti osoo hin taane walabummaa Oromiyaaf qabsoo godhamu irratti xiyyeeffachuun gaaffii saba Oromoof deebii waarawaa argamsiisuu danda'a kan jedhu cuunfaa yaada qophii waltajjii marii keenya guyyaa irraati. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas ilaalcha akkamii akka qabuu fi qabsoo karaa kamii taasisamuuf tumsuuf akka kaayeffate seensa waltajjii marii keenya guyyaa har'aa irraa hubannoo argattaniitu abdii jedhu qabna. Haa ta'u malee hayyuuleen aktiivistoonni yookaan ammoo xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo akkasumas qabsaa'onniif dargaggoonni Oromoo qabsoo kanatti bor abbaa ta'uuf deemaa jiran gaaffii wal fakkaataaf deebii akkamii qabu kan jedhuuf wal duraa duubaan yookaan kutaa kutaan adda baafnee mata duree wal fakkaataa irratti sagantaa keenya yeroo biroo keessatti keessummaa qabannee akkasiniif dhiyaannu gurreessuun jaalladha. Qophiin waltajjii marii keenyaa har'aas seensa mata duree keenyaa ta'uu isaa hin dagatina. Yaadni beektotaaf aktiivistoota Oromoo akkasumas dargaggoota Oromoo biyya keessaa maal akka fakkaatu hubachuuf sagantaa keenya itti aanu caqasuu hin dagatina. Kanarraa asirratti goolamnee jirra. Ammas qophiin raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa itti fufa. Qophiilee keenya waliin turtii gaarii. Shake wadaga nakamte horu shambo yimbi gubane gi mandida ke mandufu kwatu shake wadaga nakamte horu shambo yimbi gubane gi mandida ke mandufu Jalada, watu shake wadaga, yashidama wadada, watu
shakee walagaa Ungullee kuuleen taala Kottu shakee walagaa Ansuma faama taala Kottu shakee walagaa Kottu shakee walagaa Yashee kaarul kantuma Jalalli geedamuma Jalalli geedamuma Yashee kaarul kantuma Kusin argaa haruma Kusin argaa haruma Yashee kaarul kantuma Jalalli geedamuma Jalalli geedamuma Jalalli geedamuma Boqocha urjii gannaa birraa malee narganii Kalloo durba wallaggaa gabra koosiin arganii Mataanaa shurrubbaa dheeraatee duddaa gaahu Dikattee faattee deemtu eenyummaa shiillee gaahu Mataanaa shurrubbaa dheeraatee duddaa gaahu Dikattee faattee deemtu eenyummaa shiillee gaahu Amma immoo yeroon kan qaanqee barbadaa'u birruutti dhaggeeffattoota keenya. Qophii kana keessattis seenessuu raadiyoo risaa koolli butate jedhu kutaa 7ffaatu isiniif dhiyaata. Kutaa 6ffaa seenessuu kanaa keessattis fantuun barattoota Oromoo mana hidhaa Daangilaa keessatti dararamaa jiran waliin mari'achuu isaa akkasumas barattoota Oromoo kana mana hidhaatii miliqsuuf mala dhaatan hojiitti hiikuuf barii lafaa gara mana isaatti sussukaa osoo jiruuti. Kutaa 7ffaa seenessuu kanas xiiqiin dhugaasaa akka itti aanutti qabatee isiniif dhiyaatee jira. Isa waliin turtii gaarii. Fantuun ergama obbolaasaa irraa fudhate hojiitti hiikuuf sagal ciniinsifataa barii lafaa eegaa bule. Sursura poolisoonni bakka bu'an yoo dhufan achii ba'ee deemsa sussukaan qixxeen uffata poolisaa jijjiirratuuf gara mana isaatti haxiixe. Garuu caaltuun kana cufa quban qabdu akkuma guyyoota 14 darbanii madaa qaama ishee reebichi bibiinxee dhukkeef dhakaan walitti michoomi takka duddaan takka garaan yoo dhadhabdus cinaacha bitaa mirgaa itti galagalchaa barii heeguun barmaata ta'eeraaf yoo nyaataan gamsiiseefis al'alii kaatee barruu miilla ishee dhaanichaan gogaan irraa luqqeen xinnoo dhaabbatus ni yaalti garuu firri ishee dukkanaa fi gidiraa isheen keessa jirtu qofaadha. Eenyutu dirmataafi osooma dukkanatti ija babaaftuu poolisni abbaa dabaree dhufee manatti quun lafaa kaatee fincaaniif gadi baate. Garuu obbolaashee warra dhiiraatti poolisni albaaba itti tumee dhadhabee banee itti yoo seenu isaanoo katii darbanii uursaa wal jalaa qabu. Innis ha jechuun way michoot daddaboch Atinnasum jechaa bakka rafanitti dhiitichoo itti hoodhe ijoolleenis barraaganii ka'anii fincaaniif ba'an. Kanumaan gurmeessaan galgala waan ta'e ibsaa xinnoo za'aa xinnoo harka isaa irraa qabu boggee jedhamtu bobeeffatuun caaltuuf waan jiru barreessee bulee arraba jalatti qabatuun gadi ba'e. Yeroo mana fincaanii dubartootaa bira ga'u ija poolisaa ofirratti ilaallatee qaawwaan yoo ilaalu caaltuunis qaawwaan obbolaashee halatti ilaalaa jirti. Iji caaltuu fi iji gurmeessaa walitti ejjete. Innis sobee gufatee jala albaabaan mana fincaanii keessatti darbatee xalayatti. Yeroo kana caaltuunis naasuun xalayatti lafaa buttee huccuu jalaa kan qullaa durbaa dhoksitu keessa qaama isheetti aansitee xop gootee keessa buufatte. Kanumaanis caaltuun kutaa qofaa itti hidhamtutti ol seentee ifaaduu caamaa ganama karaa qaawwaa gidaaraa ol seentu fayyadamuun dubbifatte.
qabiyyeen xalayichaas marii Fantuu fi obbolaan ishee hidhaa jiran godhan kan hammatu ture. Isheenis akkuma dubbiftee xumurteen gammachuun mirqaantee xalayattii xiqqoo sana jaallattee guntuuta ishee akka qoree agamsaa barii harfaasaa jalaadhaa qara ba'anii waraansaaf qophii qabanii qomee ishee gufus godhanii qaratti ofirraa qaban gidduutti yeroof erga hammattee booda jecha ishee Adamjiloo yaadattee saffisaan afaan buufattee halanchuu aansite. Erga alanfattee gororaan dhooftee boodasii tufuuyyuu lagattee guruc gootee kololoo keessa gadi dabarfattee erga qochuma seenuusaa qalbeeffattee booda akkas jette. Kan milkii ta'e anis akkuma ishee Adamjiloo jedhanii kan garaa koo garaatti deeffadheera. Erga jettee booda suuta jilba cabsattee wandaboo ishee akkuma durbeen Oromoo safuu beektu gootu sarbaa ishee lamaan gidduutti sassaabbatuun ofirra qucum jettee yaadaan qaarite. Fantuunis akkuma barattoota Oromoo mana hidhaa Daangilaa keessatti poolisoota wayyaaniin gidirfamaa jiraniin walii galee dura Dooktar Magarsaa bira deemee waan jiru ibseef. Isaanis yaada isaatti jaboo gammaduun waan danda'an hundaan akka bira dhaabatan waadaa galaniif. Achiis Fantuun kuma ishiitti deebi'ee hoteela isheen hojjettu deemee waan jiru ibsuufiin isheenis kanuma gubatee argatuu namaa beekaa madaan mootummaan koloneeffataa wayyaanee ishee madeessaniyyuu hin qorree fi gaaffii Fantuufis ta'e yaada inni kaase hundatti haalaan gammaddee itti walii galte. Fantuunis amma gara konkolaachisaa Shaarootti qajeelee isaafis dubbii kana kaase. Innis ayyee jedhee irraa qeebale. Amma gaa Fantuuf barattoonni Oromoo 5 mana hidhaa jiran qaamaan carraa wal arguun dubbatuu dhabanis inni akkuma amalasaa waan argate karaa qaawwaa mana hidhaadhaa itti darbachaa jira. Osoo haala kanaan jiranii akkuma jedhe Fantuun guyyaa 4 booda guyyaa Sanbataa waaree booda Dooktar Magarsaa bira deemee qorsa irribaa fi adoochaa irraa fudhate. Achiis deemee kuma ishiitti kennuun haala isheen ittiin poolisoota guyyaa kana galgala ijoollee heeganiif irbaata waliin akka laattu godhe. Poolisoonni guyyaa sana galgala dabariin bultii mana hidhaa heeguu ga'es deemanii irbaata isaanii nyaatan. Kuma ishiinis itti qoccooceef. Alkanii guyyaa yaadaat alkanii guyyaa yaadaa gubadhee keessa kooti kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaalchinaan dhaadannoo godhatteetti. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Akkuma maqaan isaa ibsu raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa qabsoo walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoo gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyichatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Mee amma immoo wallee gabaabaa kana booda gara seenessuu keenyaatti sin deebisa. Agadaa bal'ashiiti. Agadaa bal'ashiiti. Akkamiin diina gombisu. Akkamiin diina gombisu. Akkamiin diina gombisu. Akkamiin diina gombisu. Akkamiin diina gombisu.
Rasaasan diina gombisu. Rasaasan diina gombisu. Nyaata boodas gara mana hidhaa daangilaa deemuun galgala keessaa sa'a tokkotti warra achi oolan jijjiiran. Shaaroonis konkolaataasaa dhuksiisee nyaachisee dhiqee yeroo eeggataa jira. Kumeenis akkuma poolisootaaf qoricha irbaatatti laatteefiin guyyaayyuu namicheessa jechaa oolte yeroo kanas natti jabaate galeen ciisa jettee ayyama fudhattee gara mana ishee deemuun waan qabattu qabattee bakka Fantuun beellametti da'oo teessee dhufaatii ijoolleef Fantuu eegaa jirti. Fantuunis poolisoonni galgalaa seenanii sa'a tokko booddeetti hafee of jijjiiree yoo dukkana dagalfatee deemu poolisii inni alaa qawwee isaa bobaa jalaan of ulluusee funyaaniin gombifamee alaama nan beeku qoricha irribaa fi adoochaa irbaata waliin nyaateen isa kaleessa galgalaa ta'eera. Fantuunis suuta itti siqee harkasaa citaa uffataan maruu qawwee isaa irraa lukkisee achuma dallaa jala suuqee bira darbee dallaatti ol seene erga naannoo ilaallatee booda. Poolisiin inni keessa eeguuf ramadame immoo rarroo qawween miila hofta kaalee mormaan ammoo duubatti hirkannoo teessumaarraan of conqolaasee akka sangaa morma kutanii qoqa. Fantuunis isatti siqee hidhannoosaa irraa eeggate. Inni kun shugguxii yookaan piistoos waan qabuuf isas irraa baafate. Yeroo kana immoo Dooktar Magarsaan sa'a jarri qoricha itti nyaatan waan beekuuf osoo yeroon hin ga'in waardiyaa hospitaalichaa dursee maallaqa kenneef. Waardiyichaafis maallaqa Dooktar Magarsaa irraa fudhatuun yeroo duraan turre. Innis akkuma durii fuullee hospitaalichaatii qublamee yookaan haraqee haadaadhaa cuggee tokko bitatee akkuma kimbil godheen farshaanee yookaan machaa'ee irriba daangaa hin qabne keessa dhidhimeera. Dooktar Magarsaanis kan inni barbaadu kanuma ture. Isa booda dooktarichi ambulaansii mana yaalaa sana dallaa banatee baafatuun mana ichaarraa bakka xinnoo hiixuu ta'e lafa waliin citiitti Fantuu fi ijoollee eegaa jira. Fantuunis akkuma poolisii isa keessaa irraa qawweef shugguxii isaa eeggateen suuta gara balbala mana ijoollee itti hidhamaniitti siqee suuta dhiibee bane. Ijoolleenis erga guyyaa isa waliin haasa'aniitii gurri isaanii aluma bula. Arras akkasuma. Fantuun ijoollee jedhe. Isaanis hee jechuun jalaa qabaa ga'an. Ilaa deemsas taanaan dubbii na ilaallattanii dubbattu deemtus akeekkadhaa amma kottaa caaltuun baasaa suuta gadi ba'aa jedhee gara kutaa caaltuutti siqee suuta albaaba yoo dhiibu eenyuu jette caaltuunis. Fantuunis callisi ana jedhu. Isheenis gammachuu naasuun wal makeen afuura oliif gadi deeffachuu dadhabdee bitintiraama albaaba saaqxe. Fantuunis itti siqee irree ishee qabe. Harka tokkoon afaan ishee qabee akkan dubbanne akeekkachiise. Sababiin isaas dallaama sana keessaa hidhamtoonni biraan waan jiraniif akka isaan itti hin dammaqneef ture. Achiis caaltuu obbolaa isheetti make. Suuta faana keessan suuta lafaa kaasaa
hordofaa jedhe Fantuun. Egaa dhaggeeffattoota keenya kutaa 7ffaan seenessuu kanaa kan hangammaati. Kutaa 8ffaa seenessuu kanaa sagantaa keenya yeroo biroon qabannee kan isiniif dhiyaannu yeroo ta'u isinis hordofuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya caqasaa hangammaatti nu waliin turuu keessaniif horaa bulaa isiniin jechuun jaaladha dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraafis gudunfaan dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa yoo ta'u anis gamanumaan hanga qophii keenya yeroo biraa walitti deebinutti nagaa koo isinitti dhaammachaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiifis odaa sabaa kunuuti. Sabni Oromoo erga biyyi isaa gurmuu humna mootummoota Habashaan koloneeffatamee kaasee hanga har'aatti dhiibbaalee gurguddoon kan irra ga'aa jiru ta'uun beekamaadha. Dhiibbaalee ilmaan Oromoo irra ga'aa jiru kana keessaas ajjeefamuu, hidhamuu, qabeenyi isaa saamuuf baratee galma ga'uu dhabuu akka fakkeenya tokkootti fudhachuu ni dandeenya. Kan miidhaalee kana dandamatee keessa darbe ammoo lubbuu isaa baraarfachuuf jecha dalagaa, qabeenya, maatii hawaasa isaa irraa gara biyyoota ollaaf kan birootti yeroo inni baqatu ni argina. Haa ta'u malee yeroo har'aatti jireenya baqattummaa ilmaan Oromoo biyyoota hambaa garaa garaa keessa jiranii yoo ilaalle miidhaa fi dararaa koloneeffataa biyya isaa keessatti irraan ga'aa ture waliin garaagarummaa guddaa akka qabaachaa hin jirre ta'uu hubachuun nama hima. Kun kan nu argisiisu lammiilee fi mootummootni biyyoota garaa garaa rakkoo Oromoon qabu osoo quba qabaatanii gara laafummaa fi mararfannaa tokko illee akka isaan hin qabnee fi dhimmi Oromoo qofa akka ilaallatu kan nu hubachiisu. Sabni Oromoo osoo biyya qabu biyya maleeyyii taasifamee osoo haqa qabu dhugaan isaa harkatti tuffatamee kan isaa fa'uu dhabuun biyya alagaa keessa lubbuu isaa turfachuuf heeyyama dhorkatamaa jiraachuu jireenya baqattoota Oromoo biyyoota adda addaa irraa hubachuu ni dandeenya. Egaa yeroo har'aatti Oromoon biyya isaa irratti qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa garaa garaa keessatti tuffatamee akka saba maayii hin baafnetti lakkaa'amu akka saba maayii hin baafnetti yeroo itti lakkaa'amaa jiru arguu caalaa addunyaa kana irratti wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kana hundaaf immoo sababa guddaa kan ta'u Oromoon biyya isaa alagaan dhalamuu fi sirna kolonii isaarra jiru ta'uu dagatamu. Yaa uummata Oromoo, koloneeffataa biyya kee irratti haqa si dhabsiiseef alagaa mirga ati uumamaan qabdu sirraa mulqeen biyya kee irraa dheessite biyya alagaa yoomillee kan kee ta'uu hin dandeenyeef gammachuu gahaa keessatti argachuu hin dandeenye keessa jiraachuuf qabsoo fi yaalii dadhabsiisaa qooda taasistu diina si koloneeffatee biyya kee Oromiyaa irraa si baase kan obboloota maatiif lammii kee ajjeesaa jiru irratti xiyyeeffachuun biyya dhuunfaa kee Oromiyaa walaboomsuun bilisummaa kee gonfachuuf murteeffadhu. Salphina irra si qaqqabes seenaa gochuun ulfina akaakileef abaabileen kee jaarraa dheeraaf qabaachaa turan hanga deeffattutti yoomillee hin boqotin. Jireenya biyya hambaa bilisummaaf gammachuu sammuu hin qabne keessa jiraachuu carraaquu dhiisuun biyya kee dureetti mijooftuu jireenyaaf dachee hortuu seenaaf seeraa taate Oromiyaa irra gammachuuf bilisaan jiraachuuf biyya kee harka koloneeffattootaa jalaa walaboomsuuf ol ka'i. Xiinxali, gulaali, murteeffadhu. Biyya kee Oromiyaa walaboomsuuf qabsoo walirraa hin cinne geggeessi. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.